Me meeshaa fi uffata isin surprise ta'e kana irraa mee yaada. Wanna guddaa keessaa quraana rabbii kana argiteetu jechuun jannata rabbii si gammachiisedha. Anillee akkanumaan quraana kana qara'eetti rabbii kadhadhaa kan nafseen kiyyiin itti fufaayeetti rabbii kadhadhee. Ayyee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Ashaa inda kadirtuuf jirtanii jabaatanii alhamdulillah jirra galata rabbi. Maal Ashaa inda kadirtuuf Fooziyaatuuf akkasumas immoo Kadir family hundi keessan jirtu jabaatanii alhamdulillah jirra galata rabbi. By the way channel keenya hordoftoota keenya hundi keessan hidheen jira. Akka warri Kadir family bira jirtanii fi warri Deebsi Fooziyaatuuf bira jirtan akka nu kumannee fi akkasumas immoo warroonni misbaa inda kubeetuuf channel keenya waa tokko lama alhamdulillah rabbil alamin channel baay'ee qabna. Hundi keessanuu kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu jabaatanii isin jenna. Arra egaa maal qabattee dhufte yoo kan jettan taate surprise ajaa'ibaa wayiin qabadhee dhufe. Surprise kun illee egaa obboleettiin tenna biyya Arabaa jirtu takka abbaa ofii bifa baay'ee nama gammachiisu fi akkasuma immoo biyya nama hinaafsisu takkaan abbaa ofii surprise goote. Ishee san immoo har'a isinii qabadheen dhufee jira jechaadha. Surprise ishee maal akka goote isin immoo maal akka surprise abbaa isii goote jalqaba irraa haga dhumaatti ilaala isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni channel kanaaf haaraa taatan garuu subscribe gochuudhaan akkasumas immoo yeroo subscribe gootan jechuudha videoon keenya namoota biraallee akka ga'u isinillee kallattiidhaan direct akka isin bira ga'u mallattoo all jettu san doolaar mirikkitik isa jedhamu san isa caanaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma kallattii maaniin na wajjin tura. Ani amma by the way manan jira argitanii miire bahin deemuu heda. Kabajamtoota daawwattoota keenya isaanoo maal isaan barbaachisaa ani isin bifa kamiin surprise goote ani yoo akkamitti simadhee isaan immoo eessatti qeebaleetiniin eessatti ofitti fuudhee eessarraa haga eessaa hojii deemna kan jedhu jalqabarraa haga dhumaatti na wajjin tura. Kabajamtoota daawwattoota keenya isiniin jedha. Asumaan ani deemsa kiyyattiin kutuun heda. Isin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal bultee baate? Guyyaa afurii fashaawariin galini. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a guyyaa har'a mana uffataa jirra gartanii. Abbaa keenya surprise godhaa jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma reef jalqabarra jirra beektani. Mana uffata dhiiraa yookiin mana uffata jeansii surree waan akka jaakeetii maal waan barbaadan hojjechuu dandeettan kabajamtoota daawwattoota keenya. Arrahman uffata jirra. Abbaa keenya uffata isaanii mataarraa haga miila maal isiniin jennare akka isin feetanitti akka isaan gammadanitti surprise godhaa jirra. Haga xumura video keenyatti nu waliin tura isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa abbaan keenya kun as jirani. Abbo salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ayyee kana caalaa mootu ganaa bakka birallee bakka baay'ee namatti tolu deemaa irra mee diradhaati lamaanuu caammaa wal bira isa liin baafatina Diradha festaalii isa diradha. Caammaan ta'e bakka ta'eera. Caammaan baay'ee itti ta'ee jira. Caammaa laallee fi jirra abbaa keenya waan akka uffata isaanii guutuu ilaalaa fi jirra. Jalqabarraa hanga dhumaatti ilaallee isinillee warri nu ajajjan immootu hanga silaa eenyu akka nu ajajee fi maaliif akka nu ajajan ibsa hin goone. Egaa abboolleen eeyyamamaa ta'aniitiin kun uffata akka nu jennetti nu uffataa jiranii. Sumaan itti fuuftanii Abbo salaamu alaikum baay'ee bareeda agartanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a akkuma argaa jirtan kun mana ambasaaddara jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ambasaaddara bifa kanaan gartanii kottaa ilaala. Ni bareeda baay'ee bareeda. የሚያምር ዕቃ ነው የምታገኙት እዚህ ምርጥ አምባሳደሮች አባ keessan surprise gochuu barbaadan akkuma hodhame kanatti gartanii surprise gochuu dandeessan jechuudha.
Egaa membare dulala baay'ee namatti tola. Amma surprise እንዴት ነው እንዴ? ጂንሱ አንድ እሱ ነው አንድ ይሄ ነው አንድ እሱ ነው ከላይ ሸሚዝ ነው ቲሸርት ሸሚዝ ነው ቲሸርት ከላይ ቲሸርት በእነዚህ ያለ egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meelaala baay'ee uffata baay'ee babbareedudha isaanitti illee as garagalchee ilaalu mee maashaallah wallahi abbaa keenya kana laala meelaala qophiin keenya har'a isaan surprise gochuudha abbo mee amma sadarkaa reef amma uffata mana uffata sanii baanee garaan dhufnee jirra uffanni kun akkam isinitti tole ayyee mee du'aa godhaafa rabbi si haa guddis jettaniini jazaa si rabbi si haa deebi jettaniin amiin 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 gade si haa dhaabu jedhan kun abboon keenya dachaa uffadhu gammad mul'adhu siin jedhan haa mul'atu ayyee akkasitti rabbi si haa mul'isu jedhan kun ayyee jiraadhaa ulfaadhaa abbaa keenya kabajam rabbi dachaa si haa kennu cooma rabbi si haa fayyaa rabbi qulqulluu rabbi maatii isin fayyaa si haa kennu amiin fayyaa rabbi dachaa rabbi si haa kennu amiin umuu rakkatiin waan rakkaa rabbi si haa hulluuf ayyee tole as kami jo mana majeta isaan hin jeekin jaakeetti kabiran egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa laale biyya keenya keessatti yeroo tokko mee laala uffanni kun hin bareedu uffata kaargoo erguu maalii tahuu achi immoo tumulu libsii bituu maal gochuu maal gootaa keessatti artabaleetitiye akkanumatti laal meeshaa uffata uffatameetiin uffatan mootu biyya alaatirraa biraandii adda addaa ta'e ka Paakistaaniin jira moderni biyya alaatiin dhahee maalat uffanni kwaalitiin isaa uffata kwaalitii cimaa fi uffata baay'ee das nama jiru namatti toludha bifa kanaan hodhamee gurgurama gartanii kana hodhamee gurguramu kana hin barbaadu yookiin immoo hodheetiin maatii keessa biraas gochuu barbaada yoo jettan uffata kana babbareedu kana gartanii biyya keenya keessatti ni argama waan ta'eef sadarkaa isaatti ilaalaa gartanii baay'ee uffata baay'ee bareedaa ta'edha har'a immoo wanni mana kana dhufneef obboleettiin teenya takka abbaa isii surprise naa godhinaan jette egaa surprise kennamu jalqabarraa haga dhumaatti maal akka fakkaatu hojii ilaalla abbaa keenya surprise goonee jirra meeshaa isaanii baay'ee isaanii binneefii jirra isin immoo maal akka inni fakkaatu mee ilaala uffanni kun baay'ee bareedu uffata sargii jira uffanni mootu deebisii mootu yeroo gadi baatu yeroo qophii adda addaa uffattu jira baay'ee namatti tolu jira kabajamtoota daawwattoota keenya isin like share gochuudhaan olii akka namoota baay'ee bira gochuun isinirraa eegama ani kanumaan isin jedha asumaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaan nu tura fayyaan nu tura viidiyoon keenya jalqabatu asii malee ammallee xumuraa miti hanga dhumatti viidiyoo keenyatti nu waliin tura isin jenna asumaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh God amazing kot isin zaraga bro ndenish alla ndeno allen egaa obboleettiin teenya quraana kana laalame abbaa keenya yoo isaan akkanatti uffata kana itti uffifte alhamdulillahi rabbil alamin quraana kana kennetuuf gammachuu guddaan natti dhagahame abbaan keenya hoo maal akka jedhan immootu kallattiidhaan gaafachuu barbaada maaliif baay'ee gammachuun guddaan tokko natti dhagahamee jira jechuudha obboleettiin teenya madiinaan intalli isaanii hangafaa jechuudha har'a akkatti yoo deebisi immoo abbaa isaanii matarraa haga miila argitaniirtu laala akkanatti kana guutu ammaa kana jijjiiratan abbaan keenya jechuudha akka jijjiiratanii amma lee rabbi si haa bareechu deebisee mootu quraana illee abbaan kiyya qara'uu qabaa umrii tanaan amma anuu isin gargaara jetteeni gargaarsa kana biraan immootu quraana kana yoo kennituuf ani wallahi jazaakallahu khairan rabbi jazaa khairi si haa deebu baay'een itti gammadee abbo assalaamu alaykum akkami mee meeshaa fi uffata isin surprise ta'e kanarraa mee yaada wanna guddaa keessaa quraana rabbii kana bitteetu jechuun jannata rabbi si haa gammachiisedha
anillee akkanumaan quraana kana qara'eetti rabbii kadhadhee ganabseen kiyyuun kiyyuu itti fufaayeetti rabbii kadhadhee. Ayyee anillee kun haga rabbiin kiyya na gargaare inshallah qur'aana rabbii kan harkatti qabadhe intalati madiinaadhaaf du'aa hin godha. Rabbi jazaa khairii si haa kafalu. Haramal amiin rabbi si haa dhaabu jechaa jiranii. Ani abbaan du'aayin abbaa kaa isaan amma baay'ee dhugaa dubbachuuf ta'e hamilee keessa jiran mooraan maaliif si'aayina keessa jiran maaliif waan isaan hin yaadin haati intalli isaanii sapiraayis isaan goote rabbiin jazaa khairii si haa deebi'u. Ani homaa jechuun danda'u wallaahi kanarra immoo kabajamtoota daawwattoota keenya isin du'aayii gootanii fi asumaan assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Gapan kenala lakat beritani mana ambassador atio bayi nama tertulani. Buletin kenale Madinah bayi ya ketiga madu apa isani lakat tegar bayi ya ketiga madu mulai abdi mudar sekarang. Revisi harga macisu. Apa bayi gamadani itu bisa dibuat modal. Amala lame uffatani akkatti qur'aana rabbii qabatani waan baay'ee nama gammachiisu alhamdulillahi rabbil alamin. Maal bultee baate guyyaa afurii fashaawuriin galini. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a guyyaa har'a mana uffataa jirra gartani abbaa keenya surprise godhaa jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma reef jalqabarra jirra beektani. Mana uffata dhiiraa yookiin mana uffata jiinsii surree waan akka jaakeetii maal waan barbaadan hojjechuu dandeettan kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a mana uffata jirra abbaa keenya uffata isaanii mataarraa haga miila maal isiniin jennare akka isin feetanitti akka isaan gammadanitti surprise godhaa jirra. Aga xumura video keenyatti nu waliin tura isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa abbaan keenya kun as jirani. Abbo salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ayyee kana caalaa mootu ganaa bakka birallee bakka baay'ee namatti tolu deemaa irra mee diradhaati lamaanuu ko camma wal bira isa liin baafatina diradhaa diradha fistaali disa diradha camman ta'e bakka ta'eera. Camman baay'ee itti ta'ee jira camma laallee fi jirra abbaa keenya waan akka uffata isaanii guutuu laalaa fi jirra. Jalqabarraa hanga dhumaatti laallee isinillee warri nu ajajjan immootu hanga silaa eenyu akka nu ajajee fi maaliif akka nu ajajan ibsa hin goone. Egaa abboolleen eeyyamamaa ta'aniitiin kun uffata akka nu jennetti nu uffataa jiranii. Abbo salaamu alaikum baay'ee bareeda agartanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya abbaa keenya surprise isaan goone bifa bareedaa ta'e meeshaa shaantaa tokko guutuu gartanii buleettiin teenya alarraa shaantaa tokko guutuu surprise goote asumatti binnee surprise goone jechaadha. Amma rattabne haazarii lala mushurraa fakkaatee gabbaa jira jechaadha irraa jijjiirree mushurraa fakkeessinee gadi ba'aa jirra. Amma manni isin agartan kun mana ambassaadaraati gartanii baay'ee bareeda. Hailuu biraandeedha. Hailuu biraand ambassador jedhama. Adama naannoo naashinaalitti argama. Mataaki magzaat ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛን ካዘዛችሁ እኛ ደግሞ መተን ከሱ እናዛለን ማለት ነው። ከናፍ kabajamtoota daawwattoota keenya mana uffata hailuu biraandii kana dhuftanii uffata ambassaadarii barbaadanii waan fitan barbaadanii biyya keenya keessatti wanni hin jiru laala achi galleetiniin uffata binneetiniin baannee finnee kaargoo kafalleetiniin surprise maatii keenya goona jechuu dhiiftanii asumatti biyya keessan keessatti bitattanii maatii keessan hundaa surprise godhuu dandeettan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Amma abbaan keenya saaloonii jira jechuudha shaantaan isaanii kun as jiranii. Kota ini. Hailuu gaa bira dhayxanii kadiirin na erge jennaan. Kota agartanii laala. Agartanii akka bareedan. Maashaallah. Sakana shaantaa keessa goona. Shaantaa isaanillee asumatti binnee fi agartanii shaantaalee biyya alaatti bitanii dhufuun baay'ee barbaachisu. Biyya keessatti bitanii asumatti asheetanii maatii keessanitti surprise gochuu dandeettan jechuudha. Biler. Egaa mee laalaan.
Kan biyalat. Ertare? Ni bareedna mi? Warroonni ni bareeda jettan like share comment gochuudhaan gama kennaa akka dhuftan isin jenna gara channel kennaa dhuftanii kana jechuun isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya ani Ar'aan Asmaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mureen jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya irra akkuma argaa jirtan kun mana ambasaaddara jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ambasaaddara bifa kanaan gartanii kottaa meelaala ni bareeda baay'ee bareeda የሚያምር ዕቃ ነው የምታገኙት እዚህ ምርጥ አምባሳደሮች አባ keessan ሰርፕራይዝ gochuu yoo barbaadan akkuma hodhame kanatti gartanii ሰርፕራይዝ gochuu dandeessan jechuudha egaa men bareedu laala baay'ee namatti tola amma ሰርፕራይዝ እንዴ egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meelaala baay'ee uffata baay'ee babbareedudha isaanitti illee as garagalchee ilaalu mee maashaallah wallahi abbaa keenya kana laala meelaala qophiin keenya har'a isaan surprise gochuudha abbo mee amma sadarkaa reef amma uffata mana uffata sanii baanee garaan dhufnee jirra uffanni kun akkam isinitti tole ayyee mee du'aa godhaafa rabbi si haa guddis jettaniini jazaa isii rabbi si haa deebi jettaniin amiin 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 gade si haa dhaabu jedhan kun abboon keenya dachaa uffadhu uffadhu gammad mul'adhu siin jedhan haa mul'atu ayyee akkasitti rabbi si haa mul'isu jedhan kun ayyee jiraadhaa ulfaadhaa abbaa keenya kabajame rabbi dachaa si haa kennu cooma rabbi si haa fayyaa rabbi qulqulluu rabbi maatii isin fayyaa si haa kennu amiin fayyaa rabbi dachaa rabbi si haa kennu amiin umuu rakkatiin waan rakkatii rabbi si haa hullu ayyee tole as kami jo mana majeeta isaan hin jeekin jaakeetti kabiran marratti uffatee footoo amma laalame uffatanii akkatti quraana rabbii qabatanii waan baay'ee nama gammachiisu alhamdulillahi rabbil alamin egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa laale biyya keenya keessatti yeroo tokko mee laala uffanni kun hin bareedu uffata kaargoo erguu maalii tahuu achi immoo lulibsii bituu maal gochuu maal gootaa keessatti artabaleetitiye akkanumatti laal meeshaa uffata uffatameetiin uffatammootu biyya alaatirraa biraandii adda addaa ta'e ka Paakistaanin jira moderni biyya alaatiin dhahee maalat uffanni kwaalitiin isaa uffata kwaalitii cimaa fi uffata baay'ee das nama jiru namatti toludha bifa kanaan hodhamee gurgurama gartanii kana hodhamee gurguramu kana hin barbaadu yookiin immoo hodheetiin maatii keessa biraas gochuu barbaada yoo jettan uffata kana babbareedu kana gartanii biyya keenya keessatti ni argama waan ta'eef sadarkaa isaatti ilaalaa gartanii baay'ee uffata baay'ee bareedaa ta'edha arrammoo wanni mana kana dhufneef obboleettiin teenya takka abbaa isii surprise naa godhinaan jette egaa surprise kennamu jalqabarraa haga dhumaatti maal akka fakkaatu wajjin ilaalla abbaa keenya surprise goonee jirra meeshaa isaanii baay'ee isaanii binneefi jirra isin immoo maal akka inni fakkaatu mee ilaala uffanni kun baay'ee bareedu uffata sargii jira uffanni mootu deebisii mootu yeroo gadi baatu yeroo qophii adda addaa uffattu jira baay'ee namatti tolu jira kabajamtoota daawwattoota keenya isin like share gochuudhaan olii akka namoota baay'ee bira gochuun isinirraa eegama ani kanumaan isin jedha Asmaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaan nu turaa fayyaa nu turaa viidiyoon keenya jalqabatu asii malee ammallee xumuraa miti hanga dhumatti viidiyoo keenyatti waliin turaa isin jenna Asmaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh